Fayyaa harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan sin faana turan Bunnoo Waabeekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeerra. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaatti miseensota isaa leenjisaa ture waggaa eebbisiisu Gujii Bahaatti immoo loltoota mootummaa haleeluun himamee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjootti maanguddoon tokko waraana faashistii Peeppiin ajjeefamuun himamee jira. Oduu keenya biyya alaatiin lakkoofsi lammiilee Filisxeemotaa Gaazaatti ajjeefamanii 30,000 ol ga'u ministeerri fayyaa Filisxeem ibsee jira. Kunneen hangafoota oduu turanii irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaatti miseensota isaa leenjisaa ture waggaa eebbisiisu Gujii Bahaatti immoo loltoota mootummaa haleeluun himamee jira. Oromiyaa kaabaa Wallootti waraanni bilisummaa Oromoo miseensota waraana isaa yeroo dheeraa leenjii siyaasaa fi loltummaa kennaafii ture eebbisiisuun himameera. Ilmaan Warqituu garee nama nyaata Amaaraa fi mootummaa Itoophiyaa waliin falmii geggeessuu erga eegalanii barooti darbanii jiru. Erga paartiin yaada malees Piippiin biyya hoogganuu eegalee kaasee gareen fiinxaleessaa Amaaraa Oromummaa isaanii jibbuun duula duguggaa sanyii irratti raawwataa tureera. Hidhatanii loluun aadaa isaanii kan ta'e ijoollee Warqituu hidhannoo isaaniitiin diina kuffisanii bilisummaa fi abbaa biyyummaa isaanii gonfachuuf waraana bilisummaa Oromootti makamanii jiru. Kanaanis leenjii yeroo dheeraa fudhachaa turan xumuruun eebbifamaniiru. Yeroo humni fiinxaleessaa Amaaraa qe'ee isaanii irratti lola isaanii irratti banee jiru kanatti leenjii xumuruun ilmaan Walloo oduu gammachiisaati jedhamuun jajamaa jira. Gama biraatiin godina Gujii Bahaatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa haleeluun himamee jira. Godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa ganda Anchoo fi Qararootti loltoota Piippii sakatta'insa irra jirtu haleeluun barbadeessuu miidiyaan waraana bilisummaa Oromoo himeera. Waraanni mootummaa maqaa shanee balleessuu jedhuun caasaadhaan ijaaramtee socho'aa turte waraana bilisummaa Oromoon haleelamuun ishee beekamee jira. Jiraattonni godina Harargee Lixaa aanaa Shanan Dhugoo hidhattoota Piippiitiin saamamaa jiraachuun eerame. Uummanni Oromoo yeroo ammaa afaan qawweetiin doorsifamuun hidhattoota sirnicha hawaasa nagaatti bobbaaseen beelaa fi rakkoo qaaleensa jireenyaan gadadootti kufee biyya abbaa isaarraa godaanaa jira. Qaamoleen mootummaa Piippii maqaa gibiraa, inshuraansii fayyaa, nyaata milishaa fi deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun ummaticha maallaqa humnaa olii gaafachuun akkasumas midhaan nyaataa milishaa gandaaf kennaa jechuun dararaa jiru. Haaluma kanaan godina Harargee Lixaa aanaa Shanan Dhugoo ganda Barkaa keessatti caasaan gandichaa nyaata milishaa jechuun tokkoon hawaasa irraa qarshii 300 fi midhaan nyaataa kiiloogiraama 25 irraa fuudhaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Akkasumas gibira kanaan dura kaffalaa turan daran jabeessuun dachaa bara darbee kaffalan akka baasaniif dirqisiifamuun beekamee jira. Kana malees daldaltoonni hojii daldalaatti bobba'anii jiran gibirri humnaan ol isaanitti ta'uu isaatiin hojii dhaabanii akka jiran maddeen himaniiru. Caasaaleen mootummaa namoota kaffaltii gibiraa dadhabuun dalagaa isaanii dhaabaniin shaneedhaaf tumsitu jechuun guura akka jirus maddeen keenya himaniiru. Hojjechuufis ta'ee harka marannee taa'uuf mirga dhabneera jechuun hawaasni dararaa isaarra gahaa jiru himee jira. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaatti dargaggoon tokko milishaa bilxiginnaatiin rukutamuun himame. Murni bilxiginnaa ilaalcha gadi aanaa saba Oromoof qabuun milishoota barnoota hin qabnee fi humna waraanaa gara jabeeyyii hawaasatti bobbaasuun dararaa daangaa hin qabne Oromiyaa keessatti geggeessaa jira. Haaluma kanaanis godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaa ganda Caffee Magartuu keessatti dargaggoon maqaan isaa Yuusuf Hasan jedhamu erga hidhaarraa hiikamee booda qe'eesaatti rasaasaan rukutamuun madaa'uun beekamee jira. Yuusuf kanaan dura maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartaan qabamee baatii afuriif manedhaa keessa erga ture booda kaadiroonni Piippii gara mana isaa dhaquun rasaasaan rukutanii madeessuu maddeen keenya mirkaneessaniiru. Dargaggoon rukutamee madaa'ee jiru kun hanga gabaasi kun qindaa'eetti yaala fayyaa akka hin argannes maddeen keenya ifoomsaniiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjootti maanguddoon tokko waraana faashistii Piippiin ajjeefaman. Ajjechaan Oromiyaa keessatti murna bilxiginnaan erga labsamee duutii ilmaan Oromoo hanga kan bineensaa hanqachuun ija mootummoota idil addunyaa duratti gatii dhabuurraa kan ka'es rorrefamni ulfaataan uummata Oromoo irratti adeemsifamaa jira. Kanaanis godina Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo ganda Meettaa bakka addaa gabaa Dafinoo jedhamuun beekamutti maanguddoon biyyaa umuriin isaanii 65 ta'e obbo Gammachuu Tasammaa
waraana faashistii PP'n ajjeefamanii jiru jedhame. Kanaan duras baatii lama dura obboleessa obbo Gammachuu kan ta'e obbo Ambisaa Tasammaa mana hidhaa godina Wallagga Bahaarraa baasuun qeetti ajjeesuu kan himame waggaa ta'u ammas hidhattoonni PP gara maatii kanaatti deebuun obbo Gammachuus ajjeesanii jiru jedhameera. Hidhattoonni PP adaba hin qabne Oromiyaalee kutaa garaagaraa keessa deemuun daguggaa sanyii saba Oromoo irratti raawwachuu itti fufanii jiru. lakkoofsi lammiilee Filisxeemotaa Gaazaatti ajjeefamanii 30 darbuu ministeerri fayyaa Filisxeem ibsee jira. Lakkoofsi lammiilee Falastiin haleellaa Israa'el Gaazaa keessatti gaggeessaa jirtuun ajjeefamanii 30,878 ga'uu ministeerri fayyaa Gaazaa jimaata kaleessaa ibseera. Sa'a 24 darban keessatti Israa'el namoota 75 ajjeeste namoota 104 ammoo madeesseera jechuun ministeerri fayyaa Falastiin kan ibse waggaa ta'u walumaa galatti namoota 30,000 ol ajjeefaman keessaa dhibbantaan 72 dubartootaa fi daa'imman akka ta'anis ibsee jira. Ji'oota 5 dura Israa'el haleellaa tasaa Hamaas magaalota ishee irratti onkoloolessa 7 raawwachuun namoota 1,200 ajjeesuun 200 ol boojee fudhatee deebii kennuudhaan duula waraanaa guddaa Gaazaa irratti gaggeessaa jiraachuun seenii beekama. Gama biraatiin Gaazaa keessatti namoonni hir'ina midhaan nyaataatiin ajjeefamaa akka jiran dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa ifoomsee jira. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii ture qopheessee dhiyeessuun kan isin faana tureen Bunnaa Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe share like godhaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.